Bilbila harka keessanii qabdan irratti viidiyoolee walquunnamtii saalaatiif nama kakaasan akkasumallee viidiyooleen baalagummaa jechuudha kan ijoollee namallee balleessan bilbila keessan irratti isinitti dhuftee hin beektu gara yuutuubiitiin akkasumallee gama feesbuukaatiin haa ta'u gama teelegiraamalleetiin haa ta'u eeyyama keessanii malee bilbila keessan irratti isinitti dhuftee ni beekti ofirraa dhooguu ni barbaaddu akkasumallee bilbilli keessan yeroo gama feesbuukaatii fi gama yuutuubiilleetiin komentii namaa barreessine jettan viidiyoo namaa jalatti komentii isiniif barreessuu didee ni beeka akkamitti akka isin itti sirreeffatuu dandeessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha seetiingii bilbila keessanii qofaan akkamitti akka isin sirreeffatuu dandeessan ofirraa dhoowwuu dandeessan viidiyoo baalagummaa akkasii sanillee ispeeshaalii namoonni ijoollee qabdan jechuudha hedduu isin fayyada viidiyoon irraa kun akka dhibbatti isin fayyadu abdiin qaba jechuudha daawwattoota kiyya aappii tokkollee hin fayyadamtan seetiingii bilbila keessanii duwwaa sirreeffattan hanga dhumaa qofatti na hordofuu qofa bagarra deebiin gara channel Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo like godhuun eegala yaada keessan komentii jalatti kaa tole daawwattoota kiyya amma kallattimaan gara barnoota isin dabarsa kana sirreeffatuuf daawwattoota kiyya jalqaba irratti seetiingii bilbila keenyaa keessa deemna seetiingiin isa kana yeroo tokko ofirratti kilik goone keessa seenna jechuudha sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee seetiingii yeroo isiniif dhufe walumaa galatti bilbilli nama hundaatu akkuma beekamu gara jechuudha akkuma biyya garaa keessatti warshaa adda irraa tolfamu kaampaanii adda irraa bahu jechuudha bilbillee seetiingiin isaa garaa jechuudha hundaa walitti qabatee eessaa argatan jechuudha seetiingii makana mataa gubbatti barreeffamaan barreessu ni barreessitu jechuudha iddoo sarchii kanarratti daawwattoota kiyya restricted mood jettanii ni barreessitu jechuudha bilbilli tokko immoo maal jedhee isinii dhufa jechuudha akka kiyyaa kanatti isinii dhufa jechuudha unrestricted data jedhee isinii dhufa jechuudha kan kana hin qabne immoo restricted mood ka jedhu asirratti ni barreeffatu kallattiin isiniif dhufa jechuudha keessa seennee waliin ilaallaa jechuudha amma kiyya kana naafide waan ta'eef jechuudha unrestricted data ka jedhu kana irra cuqaasna jalqaba irratti kan waliin ilaallu viidiyoolee fakkeenyaaf karaa intarneetii nama harkisu yookaan karaa baalagummaatti jechuudha viidiyoo bilginnaa gabaabdumatti kan wantoota ija namatti hin tolle jechuudha warreen biizinasaaf jedhanii jechuudha waan tokko haala baalagummaa ijoollee namaa balleessuu fi sammuu namaa gara fedhiitti harkisuu danda'u viidiyoo walquunnamtii saalatti wal qabatu jechuudha hedduminaan gara sooshaal miidiyaatiin keessafuu gara feesbuukaatiin akkasumallee gama yuutuubiitiin haa ta'u gama tiitoraatiin haa ta'u ati waan gaarii tokkoon ilaala jettee gaafa seentu wanti akkasiisu si afaan dhufaa jechuudha miidiyaadha waan ta'eef jechuudha eeyyama keetiin malee waan ta'eef kanaaf waan akkasiisan akkamitti akka ofirraa dhoowwuu dandeessan yoo akka carraa ta'e isinitti iyyuu dhufe yoo irra gadi cuqaastan isiniif hin cuqaafamuu jechuudha yoo irra cuqaastanillee restricted banaa jira isa san cufii siin jedha jechuudha kanaafu ilaaluu hin dandeessan ispeeshaalii namoota ijoollee daa'ima qabaniif hedduu fayyada seetiingiin kuni jechuudha faayidaalee ni qaba miidhaalee ni qaba miidhaan ni qabu fakkeenyaaf yoo isa san bante komentii namaaf barreessuu hin dandeessu viidiyoo namaa jalatti jechuudha kanaafu gaanama viidiyoo anamma isiniif haasaa jiru kanaafu komentii na barreessuu hin dandeessa yoo isa san bantanii jiraattanii jechuudha namoonni komentii viidiyoo namaatiif barreessuu isin didellee bilbilli keessan seetiingii kanaatu banaa jira jechuudha kanaafu isa san cufuu qabdanii jechuudha kanaaf immoo waan baalagummaa ijoolleen keessan ilaaluurra jechuudha sooshaal miidiyaa waan ta'eef eeyyama isaaniitiin malee itti dhufa waan ta'eef ilaaluurra yoo komentii namaa barreessuu dhiiftanii gama adda addaatiin qunnamuu dandeessan nama seetiingii kana sirreeffatan baay'ee gaariidha jedheetiin abdadhaa jechuudha daawwattoota kiyya yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa kana keessa amma aappii keessan hundaayyuu haala kanaan isinii fidaa jechuudha aappii isin bilbila irraa qabdanii jechuudha daawwattoota kiyya fakkeenyaaf restricted mood ka jedhu immoo yoo qabatee isinii dhufe sanduuquma tokko qofa qaba sanduuquma tokkicha san jechuudha haala kanaan fakkeenyaaf ni ibsitu yoo barbaadan ni ibsitu jechuudha yoo akka wanni baalagummaa sun ijoollee keessanii fi isinillee bilbila keessan irratti isinirratti dhufee isin hin jeeqne yoo barbaadan sanduuquma san fuuldura isaa haala kanaan bantanii dhiistanii jechuudha yoo akka isinitti dhufu barbaadan immoo maal goota yookaan komentii namaa barreessuu barbaadan seetiingii keessan keessa seentaniituma restricted mood ka jedhu haala kanaan ni cuftu jechuudha nama bakka feesbuuk kana cufeetiin jira feesbuuk irratti nama kanatti hin dhufne barbaada waan ta'eef kunoo ofirraa baneetiin jira kana booda komentii illee namaa barreessuu hin danda'u akkasumallee viidiyoo walquunnamtii saalaatiif nama kakaasanii fi akkasumallee viidiyoo bakka ija nama
namatti hin tolle waan seera miidiyaa cabsu kamiyyuu jechuudha narraa dhoowwaa jechuudha setting kun tasumallee mee kana banaati deemaati waan gaa viidiyoo baalagummaa san jechuudha YouTube irraa ta'u Google irraa ta'u search godhaati irratti tuqaa laala tasumallee irra yoo isinii tuqamellee isiniif hin banamu jechuudha kanaafu haala kanaan ofirraa cuftu fakkeenyaaf namoonni unstructured data ka jedhu kan haala kiyyaa kanaan isiniif fide jechuudha aappii isin bilbila keessan irraa qabdan hundaayyuu haala kanaan isiniif fidaa jechuudha kanaafu maal gootanii anamma yeroo hedduu kan irratti wanni akkana dhuftee nama cinqitu jechuudha gama Facebookaatii fi gama Googleaatiin jechuudha Twitter dabalatee kanaafu anamma Google duraan akkanaan jira uuna ofirraa cufeetiin jira amma boodan Google irratti wanti baalagummaa tokkolleen natti hin mul'atu jechuudha Google ufuma isaatiin narraa ugguraa jechuudha haala kanaan ifirraa balleessuu dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf yoo namni gama Messenger illee linkii adda addaatu isinitti ergee linkii sanirra isin deemtanii ka viidiyoo salaaluu barbaadan ta'e isiniif hin banamu jechuudha settingin keessa kun cufaa jira banaa jiraannani jechuudha amma kiyya browsera kanallee ni banaa jechuudha gara browseraa fi Google wal qabata waan ta'eef isa kanallee baneetiin jira akka wanni takkanatti hin dhufne barbaada nan jeeqne barbaada fi jechuudha daawwattoota kiyya haaluma saniin ifirraa cufaa deemtu jechuudha hunda isin kan barbaadanni cuftuu kan barbaadanni bantu anamma YouTube irratti illee wanni akkasii akkanatti hin dhufne waan barbaaduuf kunoo baneetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan steepii baay'ee salphaa ta'een bantanii ifirraa dhiistanii jechuudha yoo bantanii dhiiftan tasumallee wanti baalagummaa kamiyyuu isinii fi bilbila ijoollee keessan irratti illee dhufte isin jeequu hin dandeessu jechuudha viidiyooleen keessaafuu jechuudha gama Facebookaatiin baatii lama moojii sadeen as darban kana keessa jechuudha hedduu nama jeeqaa ture jechuudha waan kana Facebookni illee qoqqobbii irra kaa'uuf yaalee ture garuu hufna isaaniitti ol ta'ee jechuudha gama Facebookaatii fi gama YouTube illeetti wanni akkanaa kun hedduu jechuudha tamsa'aa jira jechuudha so kanaafuu settingii kana yoo bilbila keessan irratti bantanii jiraatan taasumallee jechuudha yoo irrallee tuttan viidiyoo san ilaaluu hin dandeessan walumaa galatti viidiyoo seera miidiyaa cabsan viidiyoo ija namatti hin tolle viidiyoo waan baalagummaatti wal qabatu kamiyyuu irra cuqaastanii ilaaluu daawwatu hin dandeessaniif ammallee eeyyama keessaniin malee isinitti dhufuu hin danda'u jechuudha viidiyoon sun dabalataan daawwattoota kiyyaa amma haala kanaan bantanii fakkeenyaaf keessaan baatanii hubadhaa hin xumurre ammallee fakkeenyaaf aappii barbaadan haala kanaan sanduuqa fuuldura jiru ibsitanii xumurtanii sana boodanii jala kanatti moorta jettu ni argattu jechuudha barreeffama moor jettu tana irratti kilik gootu sana boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha show system ka jedhu ni argattu jechuudha sistema kana argisiisuu feetaa jedhee isin gaafataa jechuudha fakkeenyaaf ilaaluu barbaadda yookaan ati viidiyoo san ilaaluuf yoo barbaadde maal goota wanni kun akka hojiirra si ooluuf show system ka jedhu kanarra ni cuqaasta sana boodan sanduuqni ati amma aappiileen ati amma bante sun hundumtuu jechuudha hojii isaanii ni eegalu viidiyoo barbaadde daawwatuu ni dandeessa akkasumallee viidiyoo namallee daawwatuu ni dandeessa viidiyoo namaa jalatti illee komantii barreessuu ni dandeessa jechuudha daawwattoota kiyya yoo isa kana deebitanii ofirraa cufuu barbaadan aappii hanga barbaaddan haala kanaan sanduuqa isaa kana keessa jechuudha ni cuftanii haala kanaan kan barbaadan ofirraa cuftanii yeroo xumurtan jechuudha dhuma irratti gadi buutanii jechuudha moorta jettu ni jirti irratti kilik gootu sana boodan hide system isiniin jedha sistema kana dhossuu feetaa jedhee isin gaafataa jechuudha akka viidiyoo hin daawwannee fi komantii namaaf hin barreessine jechuudha godhattu yoo barbaadde jechuudha hide system ka jedhu kanarra ni cuqaasta jechuudha sana boodan kunoo haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya aappiin qofti jechuudha asirratti isiniif bahaa jechuudha wantoota adda addaa jechuudha waan bilbila keessan jeeqaa kamiyyuu jechuudha ifirraa cuftanii jirtanii jechuudha amma sanduuqa fuuldura jiru haala kanaan bantanii osoo iddoo moor jedhu kana cuqaastanii show system ka jedhuu fi hide system ka jedhu cuqaastanii irratti hin deebifanne yoo keessaa baatan tasumallee isiniif hin dalagu wanni barbaade isinumatti dhufuu danda'a jechuudha yoo cuftanillee akkasuma jechuudha haala saniin jechuudha salphumatti sirreeffatu ni dandeessuun isiniin jedha daawwattoota kiyya dabalataan namoonni viidiyoo namaa jalatti fakkeenyaaf yeroo viidiyoo YouTube namaa jalatti jechuudha komantii barreessuuf yookaan yaada irratti kennatuuf jechuudha jala seentan isiniif hin barreessu jechuudha komantii yeroo isin irratti gadi cuqaastan barreeffama tokko isinitti ol baasa jechuudha barreessuuf hin dandeessan jechuudha komantii nama saniif barreessuu hin dandeessanii jechuudha waa lamaaf barreessuu isin dida tokko abbaa viidiyoo san gadhiise santu komantii hin eeyyamini komantii ofii hidhatee jechuudha akka namni hordoftoonni isaa komantii hin barreessineef lammaffaa irratti jechuudha seetiinkii anamma isinitti argisiise kanaatu banaa
banaa jira jechuudha. Innu barreeffama san keessatti isinitti himaa jira jechuudha. Barreeffamuma fakkeenyaaf yeroo komantii nama barreessuuf irratti gadi tuttan barreeffama isinitti ol baasaami barreeffamu san keessatti seetingii santu bilbila keetirraa banaa jira seetingii san cufe jedhee sitti himaa jira jechuudha. Restricted moodiitu banaa jira jedhee sitti himaa jira jechuudha. Off godhi jedhee yoo dhattee off gootee deebitee komantii nan barreessee jettee ni dandeessa akka ajaa'ibatti barreessuu dandeessa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu haala saniin namoonni komantiin keessan isiniif barraa'u namaaf yaada kennuuf jettanii komantiin isiniif barraa'u dideleen seetingii nama isin argisiise kana keessa dhattaniituma kan on jiru off gootanii sana booda more iddoo jettu gama jalatti gadi buutanii irratti cuqaastanii hide system bakka jettu cuqaastanii hide gootuu dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Kana fakkaata gabbarnoon irraa daawwattoota kiyya jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana jechuudha. Akkasinitti toluuf akka warraa baratan abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo ilaaltanii eega xumurtanii chaanala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee viidiyoo keenya like godhuu hin dagatinaa. Video kanaan wal fakkaatu dabalataan argatuuf mallattoo all notification chaanala keenya jala jirtu irra cuqaasuun guyyaa guyyaan ofii isaatiin viidiyoon keenya akka isin bira ga'u godhachuu ni dandeessu. Yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti nuuf barreessuu ni dandeessu. Akkasumallee linkii chaanala keenya share waliif godhaa social media keessan kamiirrattu jechuudha share waliif godhaa. Barnoota irra isiniif qabadee dhufe asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.